يا توكما نرى بدو ulama guddaa مبارك ماجد biiloon salaam alaikum waasi gaafadha أعوذ بالله من الشيطان وعليكم السلام سيقولون دقات يقول سيقولون دقات نتولى ما tokkummaani sumayyaadhaa walitti yaani haqa namaatu baasu mucaan nama waa gadhiisu miti qabnaan anas dhiyeesseera namoota danu dhiyeesseera kan inni dhiyeesse immoo miidiyaa kana irratti qoygaa yaa ustaaz شوف يلا مرقي walitti naafuu qabnu wal xiqqeessuu qabnu wal kabajuu qabna nu warri warra nama jaallatu keessaa tokko natti fakkaataati biiloon kiyya انت ناوجنا نام تكون ناوجنا daangaa barbaadda qoy ustaaza keenya obboleessa keenya biiliyoon waan si gaafadha innis gaafiin koo gaafiin shari'aadhaan wal ilaallatu galatoo mulfaadhu ijoollee annaa seen nu warra ilmii qabu naa somna teenye maa kol fidele maa maal si miti ulamaa والله لا داده مبارك والله kanaafuu obboleessa kiyya qaalii rabbiini fakkeenyaa fi mucaan kun ana dhiyeesseera asitti garuu hattuudha jedhee nan dhiyeessine shakkamaadha jedhee na dhiyeesse ija isaatiin laalee gurra isaatiin dhagahee argee namoonni na himatan sun dhufanii as jiru dhiyeessee kunoo tokkummaa warrati gaafa fiddee dhufuu didan jettee jara kana miti kunoo guyyaan keenyaan dhufaniiru jedheera kuni waa sirreessuu jedhama fakkeenyaa fi mucaan kuni namoota gaafatamanii namni nama caalu jira tokko jedhe gaaffiidha namni nama caalu hin jiru namni dhufee himatame asitti mana kanatti inni himatame malee waan jedhamne dhufeen dhiyaachuun yakka dhufeen dhiyaadhachuun namni waan of sodaatu qaba mucaan kun immoo inni ergasii darbeera hadhaa afaan guuttanne tokkummaadhaan waan jennu hin qabnu kaleessa dhagaa hawallee jechuudha jesse kaleessa ustaaz Hamzaa Shee Jaabir waan isaan dubbatan dhagahaa yeelloodha viidiyoo sana kaasaa hundi keessaniyyuu warri faallaa tokkummaa dhaabataa turtan ani hin dubbanne madda hadhan dubbadhe maaliif Hamzaa Shee Jaabir kaleessa maal godhaa ture ustaaz jechuudha tokko lammaffaan immoo rabbi namarraa falmaa jedhee moo haqarraa falmaa jedhe gaaffiin koo inni dhumaa kana namarraa falmite mee waati haqarraa falmite gaaffiin koo rabbiin namarraa falmaa jedhe moo haqarraa falmaa jedhe kana bicha naa deebisi xumurteedis inni sun fakkeenya si hime darbe sun rabbiin shari'aa warga wal qabsiifte namarraa falmaa jedhe moo haqarraa falmaa jedhe dhabbi kamtu أي قارب بسم الله الرحمن الرحيم جل قبت في قافي مبارك مبارك مال جدي تكمان كان نرتي نما في داتوري نما رابع يعني هكا فودا توري أنا اللين في ديت يسجل أنا اللين في ديت يسي أنا يكما تين في وسنتاني شكما تين في شكمين سكي يمو أفر راتو مردجل أكاسيمي وانيا تترتيات أي قديم yaa tokkummaa gizeetol bakanatti dhaddachatti dhiyeessite ana nama ni miutii qabadhu amma shari'aarraan dubbadhe erga jedhe haqarraa dubbatte moo namarraa dubbatte hin jedheen jechuun mubaarik ammalaa waan dhiyaatee ture mayyaati wal qabatee beektaa nee dhaggeeffadhaa ka jamaa waa'ee sumayyaatti wal qabatee viidiyoo tokko miti jecha tokko ilaa irratti laayivii irratti maqaa namaa kennanne eda kennad eda eega dubbiin xumuratee mee kennadheen sanuu viidiyoodhaani barreeffamaan ani kanan dubbadhe viidiyoo tokkummaan waan barsiisa islaamaatiin faallaa dubbate tokkummaan nama yeroo inni dogoggore mataa isaatti ni manamma san yeroo inni islaamummaa keessatti dogoggoratu guddaa geesse dogoggora kun sirrii miti jedhee haasawarra fakkeenyaaf dogoggora tokkummaa tokko lama idinuu kennu ayyee tokko faratti rabbi subhanahu wa ta'ala quraana suuraa 60 yookaan suuraa mumtahinaa ayat tokko irratti mu'mina yaani mu'mina takkuduuf akka nuti yaani kaafirootan fayyadamne yaani muslima takkuduuf jechuudha muslima takkuduuf akka nuti kaafirtootan fayyadamne nu dorga akka nuti kaafirtootan gargaarsifannee nu dorga ustaadha ka ya ustaadha kiyya ayi waa naagale naagala kaan dubbiin naagala kaa fahamiin qaba gatitee naagala tokkummaanii yeroo sumayyaatti duulamu kaafironni sumayyaatti duulaa jedhe miti la akkasii miti gidee tokko faratti
ربي سبحانه وتعالى قرآن سورة صدفة آية دي دمي سديت الرتي ولكم من دي بشنن من دون المؤمنين جد من دون المؤمن توتاتين ألت جد مؤمن توتاتين ألت جرى جال الليوان كيسان قرتين أجد وان أكته نف هنيهم بلتو يا أما سي مواني سنو بچو قبدنو sagantaadhaan gadda way beellameen ture arra galgala ta'uu mala gurraanu qabaadhaa warras jala jirtanu lama faasuma irrattan ergaa tokko dabarsuu barbaada eda jaarsummaa ijoollee jimmaa gidduutti taa'ame wayitu jira isaaqii fi kiyyaa gidduutti kiyyaan mana tokkummaataadhaaf abbaa koo tokkummaan arrabsee mana tokkummaatti arrafamee dhin soba rabbi nagaan nan oolchiyan takka kiyyaan dhimee wal dhaba abbaa isaan arrabsine haadha isaan arrabsine hin arrabsisiifne illee dhattiin naagaa inkijiba isaan waliin galwanii inaafaa waan qabuuf isaa waliin galu garuu abbaa isaatti rabbi raamata godhu malee ammeenya dubbadheen beeku ittiin naagaa waan kana hin sobini cubbuun dubbatini waanuma dhugaa wal jibbinu wal arrabsuu danda'uudhaa qabna malee cubbuu wal irran keenyu atis waan na jibbitu na arrabseen waan na jibbuu nan si arrabsa malee waan cubbuu wal irran keenyu guyyaa tokko haadhaaf abbaa kee markaatti ofii sin arrabsine nama sin arrabsisiifne kan rabbi na argu ati immoo waggaa tokko guutuu maatii kiyya arrabsite waggaa tokko guutuu arragaan of hirkaa qaba atis immoo ragaa fidi jechuun barbaada. Atis immoo nan rabseera ta'e ragaa nuu fidii kana jettee jedhan ragaa waan ati waggaa guutummaati kiyya arrabsite garuu of hirkaan qaba jechuudha waraabaatti nagaa hin sobin sobuun sirrii miti an takka maatii kee arrabsuu miti biran baane rabbi maatii keetti raamata godhu abbaa keetii kiyyaa jabal jechuudha itti naa'ima hin arrabsine wallaahi takka guyyaa tokko arrabsee hin beeku abbaa kee rabbi raamataa godhuuf abbaan kee abbaa kooti sii wal dhabuu danda'a waan ta'eef si arrabsuu danda'a siin dhimee wal dhabna sii waan ta'eefi no wallahi narrabsine nama leesin arrabsisiimni hinki jibdee jaarsummaa irratti sobde soba kanaa dhiisi maqa balleessi akkasii dhiisi anaan na jibbuu rakkoo hin qabu anaan dhimee wal arrabsinaa atis na arrabsee ani likkisitti maan sidii galee malee abbaan kee waa'ee wanta narrabsuufis hin qabu abbaan kee immoo abbaa kootii rabbi irraa mataa godhuufi jechuudha ittiin naagaa sagalee waraabaatti anaan bilookiidha. Jala jiru kana muriitti godhe tokkummaa. Maal ture jala jiru? Zuzu kajeru kana sagalee si jala dhufata. Maa tokko manaan jettare dongoroo maa himuuti godhadhu si gamisiin. Isi gami yookiin? Itti godhatteetti. Okay. Maqaballeessiidha jechuu barbaadeeti abbaan kee abbaa kootti itti nama kiyyaa jabal maqaballeessii ati naa tokko irraa buute tokko arrabsuu dhiisi. Abbaan kee abbaa kootii abbaa keetii rabbi raamata godhu an takka abbaa kee arrabsee hin beeku narrabsulleedha. Rabbiin immoo raamata godhuuf siin immoo likkii walitti himna yeroo tokko rakkoon hin jiru maqaballeessii dhiise jechuu barbaadeeti soba kun wallaahi billaahi takkaa sin arrabsisiifne ofii kiyyaa si arrabsan si raggaxaatis na raggaxaa jirtaa likkii walitti himna siin jechuudha atis na raggaxaa jirtaa ani likkii sitti himaa jechuudha garuu abbaa kee arrabsine namallee sin arrabsisiifne lammaffaa isaa gizeenuu takkaa maqaan kee mana kanatti ka'ee hin beeku isaa gizeenuu isaa jiru maqaan kee mana kanattis ka'ee hin jiru hin dogoggorte kanas dogoggora guddaadha. Namni abbaa kee arrabse jiraachuu danda'a. No, an garuu akka kiyyatti hin arrabsinillee hin arrabsisiifne illeedha. Kiyyaan nagaa dhaamsa kan anaan bilookiidha. Ana wal bilooknee jira waan ta'eef maqaballeessiin hin irrattuuf hin deebise jechuudha. Namni abdii geetaachuu jala turtanii an abbaa saayis haadha saayis hin arrabsine. Abbaan isaa abbaa kootiitti hin beeka. Isatti abbaa namaa arrabsaa oola malee fakkeenya kaleessa abbaa haadha isaa akka fedhe arrabsaa oola jechuudha. Nan ajjeesa jedhaa ture abbaa keessan. Maatii keen ajjeesa abbaa keen ajjeesa. Haadha keen ajjeesaa sajjedhaa ture Isaaqiin araaramaniiru sun bareedduudha. Ana garuu sirrii miti wanta akkasii sirrii miti. Dhaamsi kun si haa gahu ani inkijibin sobaan na jibbuu dandeessaa anaan na arrabsi rakkoon qabu. Soban dubbatini anaan immoo wal arrabsaa jirra miti sila ani likkisitti maatiin likkinatti himi. Nuti Iraan nu jalaan baatu akka nama kaanii xuxxeen na saramtu wallaahi. Likkaas gabbaallu xuxxeen na saramtu jechuudha. An likkisi galchaan tokkummaadha qallannaan nama salphoon ittiin seen salphaa wayin ittiin seen. Iraaniin tokko ayatollah Ali Khameneiti si galee hin danda'amu waan jechuu barbaadeeti nama wareegamuu fi qopheessee deemu jechuufan. Na maatii kee arrabsine walumaa galatti ittiin naagaa an abbaan kee abbaa kootii itti amana. Situ xiqqoo hinaaffaa qaba malee abbaan kee qulqulluu rabbi raamataa godhuu fi abbaan kee situ xiqqoo ijoollee lafaa dhuftu kaatti ni naafta. Nama hundaan rabsaa oolta nama hundaan wal lolaa oolta nama hundaan araarfamaa oolta. Situ rakkoo qaba malee Ani fakkeenyaan nama waliin araaran taa'u garuma fuulduraatti ofiifan araaruma. Ati nama hunda inaaftaa nama hundaan akka saree ciniinaa ooltaa rakkoon kee kan. Shiggirnu sirreessa mala kee kan dunqorumaa hayyu. Sirreessa mala kan. Inni dabalataa immoo
ani nama jedhee nama narrabsu jechuun sababuma itti narrabsitu malee akka nama waraana Isaaqitti na ilaala. Isaaqin nan jaalladhaa nan kabajaa. Akkasitti na hubadhu. Siin likkii walitti mun ganaatti fufa. Maaliif inaaffaa qabda xiqqoo. Si amma inaaffaa keessaa baatutti inafu. Garuu abbaa kee narrabsin ilaalan. Abbaa kee abbaa kootii tan beeka. Hin narrabsine ammaatii kee boleessu maqaa nan balleessin. Hulettanyaa maqaa na balleessin aan likki likkaas gabbaalu. Kaartaarraan si akka dhugaa rabbi. Lammaffaa akka maqaa nan balleessine. Tokkummaadha. An kaartaarraan si akka Isaaq qoosaan beekuun. Samaayi torban si ergaan. Ita abbaatu. Garuu maatiin kee immoo maatii kooti. Maatiidhaan waan jenneen hattuu salaattu. Kana kanan jedhaa. Kana kanan jedhaa. Kun namicha sana arrabsuu ni biliyoon jedhamu kun moo isa kaminni? Hin beeku garuu. Si biliyoon inni na arrabsu tokko. Isa moo? Tokkummaa giroo isaatii waan siin jedhee deema. Hamzaa abbaa maal gurraachaa sana miseensa mana kanaa godhu. Assalaamu alaikum. Siini na arrabsu jedhee ingilizii tokko simoo kan biraa wayiiti. Lakki na arrabseera meebbaa viidiyoo mee? Boleessoo viidiyoo ba'i suuraa koo gad deebisee na arrabsaa ture tokko waraabamee natti ergame. Isaa miti tokkee kun isaa inni laala biliyoon miti noo. Aboo kennatti hattuu salaattu zimbeeti. Biyuuti qabadhu. Markiin deebisaa. Jecha kanam. Siini suuraa ganna deebisee na arrabsaa ture. Simoo simiti haasaa biraan haasa'i. Gaafii qabaa qoyaan ani gaafii qabaa. Saatiin nama rakkoo boleessoo afaan oromoodhaatti barata waan ta'eef saatiin nama rakkoo. afaan nan bu'in. Iraanni. Simoo simiti inni afaan inni mubaarakiin maan galchitu donkoroo maa namni maa mubaarakiin galchitu. Baaba ani saatiin nagaa saatiin nama nagaa wajjin saatiin nagaa isa wajjin qabu qaaliidha bar saatiin nama rabsuun qabu ani. Gaafis simiti inni gad deebisee na arrabse simoo simitiin siin jedhe xiyyaaqeen. Maal godhu san gadi deebisee sirraa isaa nama na ol deebisee sirraa gana sirraa isaa malee gana sirraa isaa ol deebisee sirraa isaa gadi deebisee immoo sirraa naa sa'u amala koomiti gadi deebisuun. Ijoo isa moo isa miti gaayis. Isa moo isa miti. Jadi arana bilbileeti araba keessan eeggadhaa kennaan jedhu wallahi inni kun. Miidiyaa mataan deebisuu nama nagaa kun. Sagaleen jira. Warkiin deebisaa gaayis warkiin deebisaa. Maqaa kee kana baatee namni wayii ijoollee inni kuni. Inni kun dhaggeeffadhaa. Biliyoon tokkotu jira saayimni kiyya tokko kaameeraa. Anatu sirraa haasa'e baaba. Anatu sirraa haasa'e. Sirraan haasa'e malee sin arrabsine obsi. Maaliin narraa haasofta ree? Gaarii maaliif narraa haasofta? Maaluma gocha dhufte mana kana ree kenna arrabsite nama barsiisaa tokko ta'a suuraa koo gadsii argeera. Si gaafachuu bayi viidiyoo bayi ijoollee isa miti jettanii bayi viidiyoo bayi. Nan beekan nama na arrabse na erga jabaadhaati masan jiraan. Ana kan sirraa haasa'e qoy si. Eelaam na ergi viidiyoo sana eelaam na ergi viidiyoo sana dafi na ergi eelaam. Biliyoon bayiif beesiifaa laalu bayyadiraa. Kenne callis simbilooka kenna wallahi simbilooka callis. Bolan baasin basaasa kooti. Kalas. Nan baasin sitti beera. Natti si baasaa jira natti. Yeroo meeqa nama taate akaawuntii basaasa kooti kun. Ayyee. Nama biraasee natti si baasee ka'e. Baali boo. Amman bu'een gaabbe. Gudii dhugo. Kanaafuu tokkummaa si balleessuuni. Mubee al tokko itti si balleessuu gadi deebi. Mubee al tokko waan si agarsiisa. Koi waan si agarsiisa. Eelaan waan jala jiraatte na ergi viidiyoo sana. Eelaan viidiyoo sana na ergi waan jala jiraatte viidiyoo dheengadhaatan. Feesbuukii kenna jalaa fagaate. Biliyoon viidiyoo banadhu. Eelaan dafa jala jirtaa viidiyoo na ergi namicha kana miti ni gad deebisee na arrabse isa kana moo isa kana miti adda fiitii viidiyoo na ergi. Isa taanaan akka nama Anatu sirraa haasa'e sin arrabsine. Saatiin nama gadi deebisuun qabu warra gad deebi'an yoo obboleessa cheekiin godhadhaa dhaggeeffadhu afaan iraan duuteetta gad deebiftee na arrabsiteetta taanaan afaan iraan duuteetta quba qabaadha. Si jalaa na fuudha. Maal nama nuti bar waa'ee laata kifatu saatii gad nama deebifnuu qabnuudha malee jechuun saatii gad nama deebifnuu qabnuudha malee waan asfararraa ammaa waan akkanaatiin miti laata sii galee daa'imallee. Si inni kun ilaa. Nama guddaadha. Barbaadamee irratti badde. Ni kam? Kunoo inni keeppii guddaa isaa uffatu keeppii gurra arree fakkaatu uffatu kun si. Ana dhaan dha. Isuma ana wajjin fooloodha obboleessoo kanaan fooloodha godhi
Waa'ee fasii barbaadan jara keessanii ijaaruun barbaadan. Okay, kunsi inni na fannisee suuraa koo screenshot godhee raqee taa'u. Saada. Illaachu. Sii kun. Anatu sirraa haasawee. Ilaa akkasitti haasawee. Sirraan haasawee. Aishi. Yoo akkas ilaana kana ana Aishi isa miti maayii jettu ijoollee isa miti ati sheeka miti. Nuyi. Ati barsiisaa amantaati moo nama arrabsitu.